barumsa dhugaa qulqulluu xaaliilaa hin qabne maqaa qur'aanaa nu barsiifte nutti goote barsaa darkaa dagaagiitti nuuf saarii situ nuuf caalaa warqee markazaa gooticha keenya kan Abii Bakri Siddiiqii markazaa gooticha keenya kan Abii Bakri Siddiiqii barumsa dhugaa qulqulluu xaaliilaa hin qabne maqaa qur'aanaa nu barsiifte nutti goote barsaa darkaa dagaagiitti nuuf saarii situ nuuf caalaa warqee markazaa gooticha keenya kan Abii Bakri Siddiiqii markazaa gooticha keenya kan Abii Bakri Siddiiqii yaa qur'aana rabbii caalaa hundaa olii maaltu siin dorgomaa danda'ee kee qawlii hedduu siin qaroome meeqaan tam jaahilii qur'aanul kariimii kan hin jijjiiramne ajab ni'maa rabbii way waabbaadhaafamne rahmaan nuurraan fuudhin badhaasaa kee kanaa erganuuf kennite nutis ni jaalannaa gara waan murannuu nuusumaa abdannaa kalaamaa keetitu qalbiidhaaf dhihanaa tanaaf nuti yoomuu qur'aanaa filannaa tanaaf nuti yoomuu qur'aanaa filannaa barumsa dhugaa qulqulluu xaaliilaa hin qabne maqaa qur'aanaa nu barsiifte nutti goote barsaa darkaa dagaagiitti nuuf saarii situ nuuf caalaa warqee markazaa gooticha keenya kan Abii Bakri Siddiiqii markazaa gooticha keenya kan Abii Bakri Siddiiqii yaa ustaaza keenya galatoomi mee'ati ustaaz Bukhaarii Muhammad waan loomuu jazaan keetii bu'aa baay'ee boodaan nu baaftee ifaatti jannataan siif haa galuu ustaaz jazaan keetii jannataan siif haa galuu ustaaz jazaan keetii dhiiraa fi dubartii walii hiriirsite markazaa waa hundaan utubdee mul'iste sa'aatii koo qabdu barsiisuuf kennite ilmaan abdii boruu hawaasaaf oomishte ijoollee biyyaa biyyaa diiniin tokkoomsite jabaadhuu mee'ati galma gahuu si fawwina ustaaza keenya qaalii ustaaz Bukhariin banaa ustaaza keenya qaalii ustaaz Bukhariin banaa barumsa dhugaa qulqulluu xaaliilaa hin qabne maqaa qur'aanaa nu barsiifte nutti goote barsaa darkaa dagaagiitti nuuf saarii situ nuuf caalaa warqee markazaa gooticha keenya kan Abii Bakri Siddiiqii markazaa gooticha keenya kan Abii Bakri Siddiiqii miseensi markazaa
hundumti isaanii dirrabbii barachuuf hawwisaan qabanii himuuf na rakkisa jechaan dhaaba'anii sa'aatii koo qaban ofirraa muranii kamtu kam caalaadhaan dorgommii seenanii yaa Rabbii ni beeyta hawwii garaa sanii naftahiif mee'ati hunda waan hawwanii naftahiif mee'ati hunda waan hawwanii barumsa dhugaa qulqulluu xaalilaa hin qabne makaa qur'aanaa nu barsiifte nuti goote barsaa darkaa dagaagiiti nuuf saarii situnu caalaa warqee markazaa gooticha keenya kan Abii Bakri Siddiiqii markazaa gooticha keenya kan Abii Bakri Siddiiqii baga gammaddanii warri eebbifamtanii irrajee dheeraadhaan har'a geessanii gammachuu teessan ibsachuuf namoota fataa jettanii ifeeshaa jedhee barfuulli keessanii ifeeshaa jedhee barfuulli keessanii guyyaa irraa gahuuf hawwiin eegaa turtanii congratulations kunoo itti geessanii ustaadni barattootaas baga gammaddanii harkaatii gammadaa firii hojii teessanii harkaatii gammadaa firii hojii teessanii barumsa dhugaa qulqulluu xaalilaa hin qabne makaa qur'aanaa nu barsiifte nuti goote barsaa darkaa dagaagiiti nuuf saarii situnu caalaa warqee markazaa gooticha keenya kan Abii Bakri Siddiiqii markazaa gooticha keenya kan Abii Bakri Siddiiqii